Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya. Odeeffannoon guyyaa irraa farqaa qabnu kunooti. Hogganoonni paartilee siyaasaa miseensa kookas ta'an waajjira ABO daawwatan. Hogganoonni paartilee siyaasaa miseensa kookas ta'an keessaa muraasni isaanii waajjira muummee adda bilisummaa Oromoo Gullallee jiru daawwachuun dhaga'ameera. Daawwannaan kun guyyaa irraa gaafa adoolessa 22 bara 2025 kan taasifame yoo ta'u, hayyu dureen ABO bakkichatti argamuu himame. Koongirensii Federaalawaa Oromoo KFO irraa dura ta'an paartichaa Profeesar Mararaa Guddinaa kan argaman yoo ta'u, paartii Ibir Itoophiyaa irraa obbo Girmaa Baqqalee fi Ol Sidaamaa People Unity Democracy Party irraa immoo obbo Tasfa Maariyaam Gujii argamu. Odeeffannoon waajjira sabquunnamtii ABO irraa arganne ni ifoomsa. Oduu itti aanuun godina Shawaa Lixaa magaalaa Ginciitti waraanni Biltsiginnaa dargaggoo tokko ajjeesan. Ajjeechaa fi dararaan waraana Biltsiginnaatiin ilmaan Oromoo irratti raawwatu akkaan hammaachuu himameera. Haala kanaan waraanni sirnichaa kunneen godina Shawaa Lixaa magaalaa Ginciitti dargaggoo tokko haala suukanneessaan ajjeesuu himame. Dargaggoon kun gaafa adoolessa 18 bara 2025 kan ajjeefame yoo ta'u, maqaan isaa Warquu Laggasaa akka jedhamu maddeen odeeffannoo Gadaa Miidiyaa Neetworkii ibsaniiru. Waraanni Biltsiginnaa dargaggoo kana erga ajjeesanii booda reeffa maatii dhorkachuun himameera. Haa ta'u malee kadhaa yeroo dheeraa booda guyyaa kaleessaa awwaalamuu isaanii gabaafame. Oduu keenya birootiin Tigraay godina Kibbaa fi Kibba Bahaatti deeggartoota garee Dabratsiyoon Gabra Mikaa'elii fi deeggartoota obbo Geetaachoo Raddaa gidduutti muddamni uumamuun dhaga'ameera. Kun kan ta'e yeroo gareen Dabratsiyoon godina Kibbaa fi Kibba Bahaa kan ammallee gareen Dabratsiyoon biratti fudhatama hin arganne deeggarsa waraanaatiin qabachuuf socho'aa turetti. Kun otoo kanaan jiru pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay Leetinaal Jeneraal Taaddasaa Warradaa naannoo Tigraay godina Kibbaatti jijjiiramni hooggansaa taasifamaa jiraachuu beeksisaniiru. Ibsa pirezidaantichi kibxataa irraa kennaniin jijjiiramni bulchiinsa naannichaa nagaa ta'us kana hojiirra oolchuuf humnoonni nageenyaa ergamaniiru jedhan. Obbo Nugusee Abajjaa jijjiiramicha qindeessaa akka jiran Leetinaal Taaddasaan himanii itti gaafatamaa nageenyaa godinichaa obbo Asmaallash Raaddaa fi obbo Kalaayyuu Gidaayii fi Aadde Alam jijjiirama hooggansa godinaa kanaaf itti gaafatamummaan kennameefii jira jedhan. Haa ta'u malee qondaaltota kanneen keessaa tokko dhimma kana quba akka hin qabnee fi harka keessaa akka hin qabne fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti barreessaniiru. Hooggantoonni godina Kibbaa inumaayyuu hooggansa jiru deeggaruun jijjiirama kana ni morminaa jedhan. Gama kaaniin pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay duraanii obbo Geetaachoo Raddaa tumsi hooggantoota muraasaa abuutii fi garee humna ittisa Tigraay keessaa muraasni mootummaa Eertiraa waliin tolfataa jiran kaayyoo qabatamaa kan hin qabne ta'uu ibsan. Obbo Geetaachoon fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti barreeffama maxxansaniin Tigraay dirree waraanaatti jijjiiruun sirna abbaa irree Eertiraatiif boqonnaa kennuun alatti tumsi kun hiika akka hin qabne ibsaniiru. Hariiroon baay'ee dubbatamaa fi ture kan gareen Tigraay yeroo fi humna guddaa itti investi godhe haalduree hedduu michoota isaanii olaanoo Eertiraa biraa ka'an irratti kan hundaa'e ta'uu ibsaniiru. Gareen kun faannoo dallansiisuu dhiisuuf jecha lixa Tigraay deebifachuuf tarkaanfii tokkollee fudhachaa akka hin jirre kan himan obbo Geetaachoon waa'ee hiree gara fuula duraa Tigraay irratti mariin akka hin jirre akkasumas hunduu walii galtee Aljeersi guutummaatti fudhachuu fi haalduree mootummaa Eertiraa jalatti buluu akka ta'e ibsaniiru. Isaayyaas Afeworqi hooggantoota abut kanaaf aarsaa kaffaluuf fedhii akka hin qabne ifatti dippiloomaatotaaf himuu isaanis obbo Geetaachoo Raddaa himan. Gareen kun muddamaamaa ofumaan uume keessa cuubame akka jirus dubbataniiru. Obbo Geetaachoon gareen kun amma rakkoo kana jalaa miliquuf ajandaa biraa uumuuf yaalii gochaa jiraachuu ibsuun godinaalee Kibbaa fi Kibba Bahaa Tigraay keessatti hojii waraanaa gaggeessuun aangoo humnaan dhuunfachuuf yaalaa akka jiru ibsaniiru. Gamtaan badii mootummaa Eertiraa fi garee abut humnoota waraanaa Tigraay murtaa'aniin deeggarame kun labsii waraanaa haaraa uummata keenya irratti labsee jira jedhan. Daandiin diigumsaa kun uummata Tigraay hundaan fudhatama dhabuu qabas jedhaniiru. Oduu keenya itti aanuun Itoophiyaan ulaa galaanaa qajeelfama nageenyaan argachuu barbaaddi. Ulaan galaanaa Itoophiyaaf mirga bu'uuraatii jedhan Ambaasaadar Diinaa Muftii. Ulaa galaanaa argachuun Itoophiyaaf mirga bu'uuraa fi seerri idil addunyaa kan eeyyamu ta'uu mana maree bakka bu'oota uummataatti dhimmoota miseensi dhaabbataan koree hariiroo alaa fi miseensi Ambaasaadar Diinaa Muftii ibsan. Ambaasaadar Diinaa Muftii akka jedhanitti haala qabatamaa amma jiruun daldalli alaa Itoophiyaa haala olaanaan dabalaa waan jiruuf ulaan galaanaa dirqama barbaachisa. Dhimmi ulaa galaanaa Itoophiyaa mirga bu'uuraa fi seerri idil addunyaa kan eeyyamu ta'uu dubbataniiru. Itoophiyaan ulaa galaanaa qajeelfama nageenyaa tumsaa fi kennanii fudhachuutiin argachuu ka barbaaddu ta'us eeraniiru. Yeroo ammaa gaaffiin galaanaa deeggarsa argachaa jiraachuu ibsanii hojii dippiloomaasii fuulduraatiif cimee itti fufuu qabas jedhaniiru.
Oduu keenya itti aanuun Itoophiyaan dubbii Tiraampii Abbayyaa irratti dubbataniif deebii kennite. Mootummaan Itoophiyaa himannaa pirezidaantii US irra deddeebiin Abbayyaa Ameerikaatu maallaqaan tumse jedhe dogoggoraa jedhe. Hidhi Abbayyaa waggoota 14 booda xumuramuun fulbaana dhufu eebbifamuuf jedhu Masirii fi Sudaan biratti yeroo dheeraaf mufii uumeera. Booda kana garuu Tiraampii as ba'uun dhimma maallaqaa dubbataa turan lammiileen gaaffii itti ta'ee ture. Ibsa guyyaa irraa magaalaa Finfinneetti kennameen hidhi haaromsaa gama faayinaansiin dhibbantaa dhibba humna ofiitiin ijaaramee jedhaniiru aangaa'onni. Tiraampis jedhan kaanis jedhan dhugaan jiru pirojektiin kun uummataa fi mootummaa Itoophiyaan ijaaramee jedheera. Waajjirri qindeessaa pirojektii hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa akka qaama hirmaannaa uummataa qindeessuutti uummata keenyatti kan himnu pirojektii dafqii fi dhiigni uummata keenyaa irratti dhangala'ee ijaaramedha jedhaniiru. Haasaan pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraampii biyyi isaanii ijaarsa hidha haaromsaaf gargaarsa maallaqaa taasisteetti jechuun dubbatan dogoggora ta'uu Itoophiyaan himteetti. Hidhi haaromsaa guddicha Itoophiyaa liqaas ta'ee gargaarsa alaa tokkoyyuu malee guutummaatti humna mootummaa fi uummata Itoophiyaan ijaaramuu Itoophiyaan eerteetti. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp tibbana irra deddeebii yeroo 3 Ameerikaan hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaaf deeggarsa maallaqaa gochuu ishee dubbataniiru. Haa ta'u malee sadarkaa hidhichi yeroo ammaa irratti argamuu fi hirmaannaa hawaasaa ilaalchisee miidiyaaleef ibsa kalaate waajjirri qindeessaa pirojektii hidha haaromsaa guddichaa deeggarsi maallaqaa biyyi biraa ijaarsa hidhichaaf laate kan hin jirre ta'uu himeera. Ibsicha miidiyaaleef kan dhiyeessan hojii gaggeessituu itti aantuun waajjirichaa Aadde Fiqirtee Taamir pirojektichi gama faayinaansiin mootummaa fi uummataan dhibbantaa dhibba humna ofiitiin jechuunis gargaarsa ta'ee liqa biyya alaa malee ijaaramee jedhan. Dabaluunis qaamni hidhichaaf gargaarsa maallaqaa taasiseera jedhu yoo jiraate oduudhaan osoo hin taane qaamni ragaan qaba jedhu yoo dhiyeessuu jedhaniiru. Hojii gaggeessaa olaanaan waajjira qindeessaa pirojektii hidha haaromsaa guddichaa Itoophiyaa Dr. Aragaawii Baariyee gama isaaniitiin haasaan Tiraampii hidha haaromsaa ilaalchisee taasisan dogoggora ta'uu himaniiru. Dhugaan jiru ijaarsi hidhichaa kutannoo mootummaa fi hirmaannaa uummataa cimaan as ga'ee jedhan. Dhumarrattis ijaarsi hidhichaa xumuramuu isaa kan himame yommuu ta'u roobni yommuu cimutti ji'a fulbaanaa keessa akka eebbifamus himameera. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoon irra of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture qophii hafe waliin turtii gaarii.